badhaasni kun sarpiraayiziidha. Sarpiraayiziin isin hin jenne kan Oromoon wal galatoonfachuu jalqabuu qabdi jenneefi ammas badhaasni kun cheeka doolaara 10,000tu qophaa'ee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu baga nagaan jiraatanii egaa kaleessa badhaasa doolaara birrii guddaa kana Baqqalaa Garbaatiif obbo Jawaar badhaafaman irratti namoonni tokko tokko kadhaa dhaqanii waan akkasii wayii haasa'aa jiranii kanaafuu har'a waa'ee isaarraa xiinxallaa waa'ee isaa xiinxalleetii gadi fageenyaan isinii himna. Waa'ee Jawaariif waa'ee Baqqalaa Garbaa waa'ee Mararaa Guddinaa waa'ee Jaal Marroo fi waa'ee Jaal Daawud Ibsaa dubbachuun waa'ee isaanii dubbachuun itti boonaa dubbanna malee hin qaanfannu. Kanaafuu sababnin an Facebook irratti viidiyoo gadhiisuuf warra waan akkanaa kana dhukkubsatanu kana warra waan akkanaa jibbanu qalbiin jaraa inni dhukkubsate ittuu gurraacha'ee mana yaala dhaqanu hadhabanuufan viidiyoo akkanaa hojjedha. Waa'ee amma Jawaariif Baqqalaa Garbaa kadhaa doolaara dhaqan jedhanii badhaasa kana maaf argatan jedhanii waldaan sun maaf badhaase jedhanii yoo Oromoon hin badhaafne eenyuun hin badhaafama? Namumti Oromoo keessaa badhaafamuu qabu eenyuun ni jara akka Jawaar Muhammadiif Baqqalaa Garbaa kana mee eenyuun badhaafama jettanii yaaddan isin maaltu sin dhamaasa eenyuun badhaafama jarra kana yoo hin badhaafamne bar hin xiqqaate doolaarri 10,000 20,000 kun ni xiqqaate bar kana caalaa badhaafamuu qaban warra kaayyoo jaraa hin diigne warra Oromoof jecha cichee waggaa 2 hidhame Baqqalaa Garbaa umurii isaa guutuu hidhame Baqqalaa Garbaa umurii isaa guutuu hidhame maallaqaa warra hin jijjiiramne warra nama bittuu miti warra bitamtuu miti jarri kun kanaafuu an waa'ee jaraa dubbachuu fi waa'ee jaraa dubbachuu fi karaan keenya tokko ta'uu jaraa wajjin ittan boona'an hindaanqoon bakka isiin ooltu beektanii hindaanqoon bakki isiin ooltu bakka wasakaa bakka qoshaashaa bakka zubaalaan itti wal gahe bakka wasakni itti wal gahe dhaxxee miilaan laaqaa oolti bakkuma ta'e achi dhaxxee kan ijoollees kan nama guddaas bakka wasakaa bakka gaarii isumaan dhufte ammas bakka qulqulluu rabaati warra yaada namaa qeequ osoo hin taane warra karaa sirriidhaan yaada namaa qeequ osoo hin taane warra ajjala deemanii haadha kee diqaalaadha abbaan kee diqaalaadha ati eessaa ati maal akkasii ati sareedha ati horiidha ati bar warra akkasiin jira warra akkasii akka hin daanqooti an bar koomentiin cufu tuffadhee laala waan kana tuffadhee laala baraan wallaa tuffadhee laala maaliif wanti hin deebisuuf immoo riyoo ijoollee of jalaa yaasii waan akkasii hojjetta maaf of jalaa yaasa koomentiin haa baay'ataa hindaanqoon bakkuma argite haadha oolti bakkuma argite hojjetti sababni maallaqa YouTube irraa argadhu viidiyoo dhiisee Facebook irratti bilaasha maxxansuuf sababa kana jechuudha sababa kana qalbiin jara dhukkubsate ittuu hagubatuuf an siyaasa nan xiinxalaan nan beeka waa'ee siyaasaa kana nan hojjedha nan beeka sirriitti nan beeka nan xiinxala sammuun qaba maaliif Jawaariin jalatti hin argaarre Baqqalaa jalatti hin argaarre Marroo jalatti hin argaarre Daawud Ibsaa jalatti hin argaarre hayyoota Oromoo jalatti hin argaarre akkamittan wallaalaa ta'an akkamittan wallaala nama arrasitu ta'a akkamittan nama akka daanqoo bakka argite haadhaa ooltu ta'an akkamittan ta'an dhaloota Jawaar ta'a dhaloota Baqqalaa Garbaa kan umurii isaa guutuu hidhame ta'a dhaloota Baqqalaa Garbaa kan umurii isaa mootummaan dhufee darbaan hiiti wayyaanee hiiti bilxiginnaa hiiti isin kanaa kunuu duraa hidhaa oolte akkamittan an wallaalaa ta'a Baqqalaa Garbaa argaa Jawaar kan waggaa amata muraasa keessatti Oromoo jijjiiree Oromoo ittisee walitti qabe isa laala akkamittan waa intaluu wallaala akkamittan wallaalaa ta'an jalatti argaa guddataa roo Jaal Marroon gootni Wallaggaa keessaan biqile kan jiruu isaa kan silaa har'a Ameerikaa keessaa teessoo qabatu kan silaa har'a mootummaa bulchuu danda'u dandeettii sammuu jabaa qabu kan Oromoodhaaf jedhee nyaataaf dhugaatii ciisicha gaarii dhiisee dhaqee bineensaa wajjin bosona keessa jiru qabsoo Oromoodhaaf jedhee kaayyoo hajii jiru dhabaati isa jalatti argaara akkamittan ani wallaalaa ta'a jara laalaa namni kaayyoo jaraatiin deebe akkamitti wallaalaa ta'a akkamitti bitamtuu fi bittuu jala gala akkamitti bitamtuu fi bittuu wajjin jara deeggara jaraa wajjinis waan arge olii godhi laaqaa oola an bitamtuus miti bittuus miti warri immoo deebii amma tu video hatti nabafatin warri immoo ati jimmaan ta'a maaf akka taate jettanu karaa nagaatiin nagaafattan galatooma karaa nagaati warri immoo isiin akka keeti kun jimmaan bakka buutuu isiin akka keeti jimmaan madri eeshii jimma keessaa dhufte akka tan jimmaan ati mate an jimma jedhee himadhee takkaame maqaa kiyya biyyi kiyya jimma jedhee himadheera an abbaan kiyya Arsii haati kiyya Wallaggaa adeerri kiyya Harargee obbolaan kiyya Shawaa soddaan kiyya Walloo
ani Oromoodha fanjiraadha Oromoo faan du'a malee yoo hidhame Oromoo malee isii nama bittu jala singalu isii bitamtu jala singalu abadan ana akkasii bara kaayyoon kiyyan beektanuu isin an abadan waan jedhan jijjiiramu abadan yoo olii gadi laaqamaa oolte abbaan ani jijjiiramu bar wanni an dubbadhu jara guba bara wanni an dubbadhu jara guba waahi jawaar yoon dubbadhu mataa jara dhukkuba yoo waa'ee jaalmarroo dubbadhu mataa dhukkuba video kiyya namni YouTube jalatti namni kumni kudhan namni kumni didi namni kumni kufurtamni afur nargu beektanii kanaafan Facebook irratti mama baay'ee targaafan maallaqa YouTube dhiisetan maallaqa ofirraa hin argadhu jedhe dhiisee Facebook irratti waraabuun kiyya warri onneen dhukkubsatu ittuu gurraacha ejennaan kansariin qabe mana yaalaa dhaqanii qorichaa dhaban ufana kan hojjedha beekaa kan hojjedha malee Facebookiin kasaaraa ilaa bakka koommentii taphatan Facebookiin wallahi warri akkanaa kun hagubatan jedhanii amma warra koommentii la deemee na arrabsu warra koommentii la deemee ati diqaalaadha ati abbaan qabdu ati haadhan qabdu ati haati kee diqaalaadha haati kee sareedha haati kee horiidha ati jedhani haadha kiyya sarrabsan waan itti mufadhu jarra akkasii bar akka hindaanqoon bakka wasakaa sin oolte bakka gaarii sin oolte amma ani ijoollee bilxiginnaa deeggartu arrabsuu osoo hin taane ijoolleen bilxiginnaa deeggartu meeqa jiran an bilxiginnaa hin deeggaru yoo inni akka dheengaddaa sabaaf muslimaaf dheengadda waan gaarii godhe sana eenan galateeffadha yoo inni goone immoo hin jaalladhu min taamaxaallachuu yoo inni gaarii godhe nan jaalladha yookaan immoo warra Oromoof qabsaahu kaayyoon kiyya jaraan tokko kanaaf anis wallaalaa miti jara jalan argaara karaa jarri deeman hin deemaara kanaaf wallaalaa ta'uu hin danda'an kanaaf anaa isaan dogoggoree bara maaltu sin maraacha dirqama namni ganda kooti deeggaruun qabaan ati jimmaa maal ta'an jimmaa deessitti baddeeraan jimmaa miti min taamaxaallachuu jimmaa miti an maal fiddani bar akkuma kana iyyitii bar hin daanqotiin asirra jaate kanaafu an waahii jaalmarroof waahii jawaar waahii daawud ibsaa waahii baqqalaa garbaa waahii mararaa guddinaa dubbachuu kiyya warri mataan isin dhukkube nama jaallatan fooloo godhatanii eenyu fooloo na godhadhaa jedhe yaa ana jala waan jaraa dubbachuu in dhiisu gaafa jarri Oromoo gananii irraa garagaran anis irraan gara saba koo jettan deebi'a hanga jarri immoo Oromoof hidhamaa Oromoof qabsaama mee baqqalaa garbaa mee maallaqaan maa hin bitamee waggaa meeqa guutuu jawaar maa maallaqaan hin bitamee maaliif Ameerikaa keessa boonee makiinaa isaa ooffate haadha manaa hati hojiin jiraachuu dhiise dhaqee hidhaa dukkana keessa amata lama taa'e Oromoof jecha miti akkamittan waa'ee jaraan dubbanne akkamitti waa'ee jaraan dubbanne maaltu isin dhadhaachiisa an kaayyoo kiyyan diigwan abbaan fete xaaxofta malee abbaan fete salaamu alaikum warri immoo yaada gaarii barreessatu jiran amma hindaanqotee jala yaatu keessaa mucaa tokko yaada gaarii barreessa sun garuu haasaan kiyya hin ta'uuf hin fudhatu haasaa kiyya garuu yaada sirrii barreessa amma tikikkiliidha yaada namaa qeequun tikikkiliidha sirriidha bar haadha kee diqaalaadha haati kee akkasi abbaan kee akkasi maalii kun barra tuffadhee laala yeroo hunda koommentiin deebisa hin cufu koommentiin warra akkanaa kana tuffadhee laala kanaafuu ijoollee Oromoo yeroo hedduu keessaan faanaa barreessanii keessaan faanaa barreessanii ijoollee kana of jalaa yaaftu maal si arrabsanii maaliif si arrabsu ijoolleen kun yettanii arrabsan ore kan arrabeettanii isin diqaalaa dhagee jechuun haala kiyya diqaalaa ati diqaalaa jechuun diqaalaa maal abbaan qaba Oromoodhaan waahii jawaariif waahii marroo waahii baqqalaa garbaa waahii daawud ibsaa waahii mararaa guddinaa dubbachuun onne dhaadheen dubbadhaan qoma dhaadheen dubbadha malee sodaataan dubbadhu nam tokko illee soraadhuan hiitee ganna deebifta malee najjeefta malee maalan dhugaadhaan qabsaa malee ganda kootiin qabsaawan an gandee ilma gandaa miti bara ilma gandaaf dhaabbattu miti ilma saba hundaati malee ilma gandaati miti hamman beekun saba kiyyan biraan dhaabbadha waahii yuutubiin immoo rina qeexxanu yuutubii hawaasa Oromoo rakkoo isaa himaatan yaada wal jijjiiraatan maallaqa irraa argadha kun beekumsa moo wallaaluma mee waan ittiin nama arrabsanu hindaanqoti kun waan ittiin nama arrabsanu mee waan ittiin nama arrabsanu kun bar silaa hin qaanfattu waan kana hawaasa kiyya yaadan jijjiiradhaan koommentii irraa yaada jaraa jubbisaatan asii deebisaan viidiyoocha immoo ilaalamee maallaqni irraa argama mee kun beekumsa moo wallaaluma
bar sadarkaa wallaalumaa kana keessa jiranii waca wanti koomentiira warra akkasii kun immoo warra wasa kana akka ndaanqoo kun feesbuukuma irratti argaman feesbuukuma irratti argaman malee bakka biraayyuu hin naqan hawaasni qulqulluun warri dhugaa sabaaf qabsaa'u warri kaasaa dhugaa fedhu warri oduu dhugaa fedhu yuutuubii irratti si hordofan warri kaan koommentii tiktookii fi feesbuuk irratti argaman kanaafuu an kaayyoon kiyya kaayyoo Jawaari kaayyoo Jaalmarrooti kaayyoo Baqqalaa Garbaati kaayyoo Mararaa Guddinaati kaayyoo Daawud Ibsaati malee kaayyoo bittuu fi bitamtuuti miti akkanatti garaa muradhaa viidiyoo asirratti inuma hojjedha yoomillee haga isin gubatte hina jalaa yaatin akkasii viidiyoo bulloo isiniif hammaxxansa insha Allah